2, 3, come on! Okay, akkam jirtan mee jira keenya hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamu alaykum salaaman rabbii isin biraa geewu wanti isin qabadhee dhufee maali WhatsApp fi imo to hedduu nama jeeqaa jira nama keenya keessaafuu WhatsAppinis sagalee osoo ati hin feene sagalee nama gruupii fayyadamu fa'aa useetuma dhufee ni memorii duraa guutaa jechuudha. Hoggaa kana akkamitti firraa cuftan sagalees tahee viidiyoos tahee wahuma tahee footoos tahee gruupii keessaa bakka fedherraa akka isinitti gadi hin buune jechuudha. Tole WhatsApp irraa eegalla. WhatsApp firraa cufnaa jechuudha. Footoonis viidiyoonis wanti tahee hundi wanni si argamu hundi si gadi hin bu'u. Na hordofi. Mana faana bu'ee jechuudha. Okay, WhatsApp tak tuqee setting keessaan dhufa setting bakka jiru keessa dhufeetiin data storage use bakka jiru kanaan touch godhaa jechuudha. Bareedaadha. Na hordofi gad bu'eetiin when use data hoggaan data fayyadamu kanas dhufteeti tak gootee tak ni cufta firraa. Kana gootee cuftaa jechuudha. Okay tan when connected wifi ja yeroo wifi connect godhus tak ni tuyxa an cufee jira ni cufta atis akkana gootee right gootee okay tan jara keenya galagalamtanii jechuudha. Wanni takka wanni sitti gadi bu'u hin jiru WhatsApp irraa. Tole gara waan niiti deemna gara gartee imo deemna imo marattu jechuudha. Imo sa marattudha. Kottu kara imo tiisi ofaa dhaq gootee gara imo dhufta. Xiqqishoo imoon isinitti ulfaatee imos akkasumatti eessa seentan dhuftanii settingii seentan jechuudha. Imos akkasuma settingii seentanii tak settingii eega seenne booda isillee akkasuma media storage bakka jiru dhufna. Tak media storage dhufnee achi booda media storage eega dhufne booda auto download dunja tak gootee kanaas wifi fi data sinjaa network elemeen tak irraa kuttee turn off jettan. Takkaa warreen biyya arabaa jirtan akkuma arabiffaatti hiikkatan jechuudha. Turn off mugaffal gootan ni cuftan gaa mugaffal jaaman. Okay, amma gad dhuftee kanaas gad dhuftee akkasitti storage dhufta. Storage dhuftee footoo kan jiru laal anniin cufee jira ni cufta firraa. Storage video kan jiru video kana ni cufta firraa. Cuftee firraa nagaya harkachuu yoo feete jechuudha. Memory keessiin cufamu hin guutamu jechuudha. Kanaas dhufteeti akkasumatti no jetta no autoplay jettee tak firraas cuftaa. Tole kanuma kaniin isin qabadhee dhufee lameen kana yoonii fi firraa goote gruupii feete keessa gara feete keessa illee yoo jiraatte simaraachuu jechuudha. Simaraachuu waa takka illee sin dawwaqoo jechuu fedheeti simaraachuu jechuun koo footoon dhuftee galarii keessa sitti caggootee memorii ta'e cuftu jirtu sagaleen dhuftee abbaan fedhe sagalee ergu si gadi hin buutu yoo fedhaa keetiin gabbuufatte malee jechuu fedhaa keetiin. Kan arraaf qabadhee barnoonni xiqqaan qabu kan beeyneef dabarsi biraan gahii kana fakkaata kan itti aanus waan adda addaa waan xixiqqoolee tabeenurraa isiniif qoonnaa boleen kiyya bakka jirtanitti nagayaaf salaamanni isin biraa jiraatu turtii gaarii nageennaaf jiraadha.